haadha warraa dhaadhimaa bareedduu yeroo hunda filatamtuu tahuu ni barbaadda. Kana yoo barbaadde qabxiileen walitti aantee sitti himu tana qaceelloti qalbeeffadhu. Dhageessittiin himaa ta duraati dubartii tahii dhiiratti hin tahin yookaan morkataatti hin tahin yookaan qabsoon qabiniin hiriyaan tahiniif dhaadhima yookaan jaartii tahii dubartii tahii wanni sirraa barbaadu dhalaa tahuu keessarraa barbaada. Qabxii lamadaatti yaada. Qabxii dhagee keessattuu eega heerumtee booda maaliif gadhiistu? Maaliif huccuu akka garan qabne uffattee itti dhayitu? Gaafa qaadhimaatu huccuu bareedduu qulqullina uffattee itti dhayitaan maaliif hin qulqullooyin? Maa bareedinaan itti hin dhayitu? Dhiirti yeroo hunda dubartii qulqulluu ni barbaaddi kana beekaa. Dhiira qofa odoo hin ta'in dhalaanis waa'ee dubartii haasa'u waan jiru. Qulqulluu ta'eef feetu 4 dhali, feetu 7 dhali, feetu takka qabaadhu hoggu si galfate qulqullina kee gadi hin buusin. Gaafa ati gartee bareedduu ijji isaatti dhaabbattu taate qabxii fee si ala laaluudhaaf itti ulfaatti. Sun qabxii lamadaati. Qabxiin sadaffaa hoo maal hin jettani? Eega isa jaalatti. Eega isaan booji'amtee isaa wajji jiraachuu barbaadde dhiirti isa qofa tahuu amani. Yoo dhiirti isa qofa tahuun amaniniif abadan si wajji jiraachuudhaaf ni rakkata. Faarsi qaadhimaa kiyya bareedaa dhiira hunda keessaa siin filadhee jiru. Jaarsa kiyya, yaa abbaa warraa kiyya, yaa bareedaa kiyya, yaa gurraacha kiyya. Dhiirti si qofa jee dhiirti onnee kee moohattee akka feete si gootu jaalattees jibbiteef isuma qofa. Tun sadagatamuu qabduu miti.